وخاصة أنا من نقول إبافة وان دينكي تكبه إنما إني وجدت umraa karaan si laafteetti birrii bichuudhaan naqamti innumtu waa qabu umraatti achi fiigee bara baraan hajji irraa callisee dhiisaa jira. Hin ta'u kun maa hajjiin hajjaani umraa du'a fiiguun maal godha? Iddoo silaa bara baraan umraatti fiigu walitti qabee bakka tokkotti hajjii yeroo tokkotti na dhaqu lammanuu raawwatee deebi'uu danda'a. Umraanis waajiba musunnaan irratti wal labbi jira hedduu lamaatti waajiba jennee qabanna nuti fakkeenyaaf. umraa haa ta'u hajjii haa ta'u bakka itti raawwata sila iddoo kophaa fiigu namni qabeenyaa qabu utuu hajjiin ejjee inni umraa bara baraan fiigu isa bara baraatii miti baruma tokko duwwaa yoo hajjiin ayne maal godha hajjiitti kutuun qabu hajjiin waajiba isa jabaadha nama wa'uu danda'u irratti kanaaf namni waan dursee hojjetamuuf waan itti aanee hojjetamu adda baasuu sarara jiraata. Qabeenyaan qabeenya callee uumamu mataan isaa murteessee raawwachuu miti. Wanti dursa hojjetamu tokkoffaa nama hajji hojjetus ta'e sana hajjaanis ta'e harkaanii sirnaa shanan barachuu qaba jenna. Shanan keessaa isaarra keessaa isaa dursa kennuu qaba. Inni maa inni ta'uu hidhanne mushrikni ta'uu hidhan qabna. Kan nagaa gabbaru, kan muka gabbaru, kan yaa'aatti yaa'u. yoo makkatti yaa'e maal baasa maal godha maal fide wallahi hin fayyadu wallahi wa billahi wa tallahi hin fayyadu amma shirkii keessaa bahu utuu dhakaan darbatiin shirkii darbatee ka'ee deemu mushrikni callisee ayyarii yaabbatu lafa deemaaranni tikkeettii kutatus inni citaadha jannatarraa namni rabbitti qindeesse. Viizaan makkaan suudii dhaquu dhufuus viizaan jannata dhaquun dhufuuf yoo shirkii qabaata ta'e yoo shirkii irratti du'a ta'e shirkii irraa deebi'u malee. Egaa maal laamna nama hajjii deemuu jedhe ista'idduu qophaa'aa jenna maaliin awwalan yoo nama toohida laaffisaa raattan ta'e toohida jabeeffadhaa awwala. utuuf taan hajjii harramachuun hin ga'in awwala toohida jabeeffadhaa. Cimsaa toohid shirkii dhaabaa jennaan namaa utuu shirkii qabu utuu maasiyaa zulmii keessa bubu'u utuu nama zollomu hajjiin akka jedhuun of sirreess hajjii dhiisin jennuun hajjii adaqu of sirreeffadhuu ka'ii deemi. Ista'idduu qophaa'aa yaa jarra hajjii qophooftan qophaa'aa maaliif toohidaan qophaa'aa jara hajjiin waa miti warra eessa foo warri waan qabne hoo dhabdee dhabdu toohida qabaannaa wanta ati dhabdan jiru toohida jabeeffadhu. Ay hajjiin dhabee ay yaa miskiinuma jettee gororoon tuuxatiin toohinni si bira jira hojjedhu isa danda'e. Hajjii kana namni babaatuun naasi bashannanatti lakkaa'aa jira zaban ammaa. An qabeenyaa naqaa bara darbe nan naqaa isa dhufuun nan naqaa isa kana balu hajjii dhaqan kanumaa jedhamuudhaan nama fiigu jira. Nacuudhu billaahi rabbina jaanu haa baasu. Salphinni kana caale maaltu jira jettan jedhe. Bashannana biyya laalcha kan deemu jira rabbina jaanu haa baasu. Dhaqana jedhamuudhaan nama dhaqu jira rabbina jaanu haa baasu.